Godina Jimmaatti misooma jallisii bara kanaatiin lafee hektaara 65,000 ol irratti qamadiin kan misoome yoo ta'u oomishni kuntaala miliyoona 2 ol ni argama jedhameetu yaadama. Godinichatti oomisha sassaabamu kana gabaa tasgabbeessuuf karoorfamee waldaaleen hojii gamtaa aanaa Qarsaatti oomisha kana qonnaan bultootarraa bituu irratti argamu. Lafa hektaara 10 oomishe hektaara 10 irraa gara qarshii 300 argadha jedheen hojjetaa jira jecha. Hojjedheeraa immoo kun callaa gaarii arganneerra jecha. Lafa hektaara tokkorraa qamadii kumtaala 28 argadhe kumtaala 28 san argadhe keessaa immoo qoodni koo kumtaala 14 argadhe. 4,000 fi birii 20 irraa bitan. 4,000 birii 20 bitanii kumtaala 14 sana keessaa immoo birii 55,000 fi 185 keessa argadhe. Qonnaan bultoonni kun duraan oomisha isaanii bifa bittinnaa'een daldaltootatti gurguraa turan. Kun ammoo galii maatii isaaniitiin walgitu akka hin arganneef sababa ta'ee tureera. Haa ta'u malee ammarratti oomisha isaanii waldaalee hojii gamtaatti gurguruun isaanii rakkoo kana akka furuudha kan dubbatan. Duraan daldalaa fi faddalaan nu cinqaa ture amma garuu gabaa aanaa keenyaan manneen gabaa nu fidanii gabaa bareedaatti gurgurachuudhaaf jirra jecha. Beelli garaagaraa waan jiruuf kanatti fideetanii yuuneenii kanatti gurgureen biyya biraatiif akka inni tajaajilu gochuudhaaf anin fide. Gara gabaa kana sandaawoo kan sarbootti dhiyeessuudhaaf tiraanspoortiin makiinaa akkaataa yeroo kanaatti wal biroo qabneef isumatti farankaan keenya dhumuudhaaf danda'a. Kun tokko naannoo kanatti finnee gurgurachuun otuu waa tokko hin jedhiin harree keenya harree manaa irratti fe'annee finnee asitti buufnee gurgurachuun faayidaa guddaadha. Bulchaan aanaa Qarsaa obbo Abdullaahi Zinaab aanichatti qamadii lafa hektaara 3,000 irratti misoomirraa oomishni kumtaalli 150 sassaabamuu isaa dubbataniiru. Kanaaf wal qabatees yeroo ammaa waldaaleen bu'uuraa 3 aanichatti bittaa eegaluu isaaniiti kan himan. Per hektaare naannoo kuntaala 48 kan arganne sana keessatti amma yeroo ammaa kana walitti hidhamiinsa gabaati kan nuti ammarra jirru. Walitti hidhamiinsa gabaa yeroo jennu amma waldaan nuti asitti argamnu kun waldaan asii Baallaa Wajjoo kun amma kuntaala 400 bitaniiru jechuudha jirra amma hadhaatti akka aanaatti yoo ilaalle kuntaala 600 kan nuti binnee jirru. Godina Jimmaatti yuuniyeenoota waldaalee bu'uuraa of jalatti qabatan keessaa yuuniyeeniin Jimmaa isa tokko. Yuuniyeeniin kun marsaa jalqabaatiin oomisha qamadii kumtaala 50,000 qonnaan bultootarraa bituuf karoorfachuu isaa kan dubbatan ammoo hojii gaggeessaa yuuniyeenichaa obbo Firaa Raayyaati. Yuuneniin limmoo jira naannoo limmooti kan oomishamu kan bitu. Yuuneniin kattaam dhugaammoo jira naannoo Geeraa Gommaa qabatee naannoo sana kan jiru. Sunis hamma ta'e wanti inni irraa bitu jira. Akka yuunenii keenyaatti garuu aanaalee 10 of jalaa qabna. Hanga 50,000tti hanga kuntaala 50,000tti binna jenneeti kan karoora qabannee jirru. Itti gaafatamaan waajjira gabaa godina Jimmaa obbo Kaasaawun Taaddalan marsaalee garaagaraatiin oomisha qamadii kumtaala miliyoona 1 ol bituuf karoorfachuu isaanii eeruudhaan walitti hidhamiinsi gabaa uumamu kun qonnaan bultootaaf shammattoota fayyadamoo akka godhuudha kan dubbatan. Walitti hidhamiinsa gabaa uumuun kun karaa tokkoon qonnaan bulaan keenya komii kanaan dura gabaadhaan wal qabatee kaasaa ture kan furuudha. Lammaffaa irratti immoo faddaaltonni adda addaa gidduu seenanii qonnaan bulaan keenya hamma dadhabe sana gatii argataan turre rakkoolee akkasii kana kan hiikuu fi fayyadamummaa qonnaan bulaas fayyadamummaa uummata naannoo adda addaa fedhii oomisha kanaa qabuuf fala kan ta'u waan ta'eef hojiin hojjetamee baay'ee bu'aa kan buusaa jiru ta'uusaa ilaallee jirra jechuudha. Oomishni qamadii kun yeroowwan itti aanan keessatti gatii qonnaan bultootarraa bitameen shammattootaaf ni dhiyaata jedhameera.